Dorgommii maaraatoonii fi walakkaa maaraatoonii Houston biyya Ameerikaa keessatti fiigicha saffisaa ta'an keessaa lama yoo ta'an lachanuu guyyaa tokko keessatti dorgomamu. Dorgommii walakkaa maaraatoonii dhiirota gidduutti taasifameen Luul Gabrasillaasee daqiiqaa 60 fi sekondii 34 injifachuun milkaa'us reekoordii bakkichaa kanaan dura bara 2012 atileet Fayyisaa Leellisaan qabamee ture fooyyessuu hin dandeenye. Fayyisaan sa'aatiitti hin galeesse daqiiqaa 59 fi sekondii 22 ture. Luulitti aanuun atileetiin Keeniyaa sekondii tokko qofaan caalamuun ture lammaffaa kan ba'e. Akkasumas atileetiin Morokoo Mohammad El Arabii daqiiqaa 60 fi sekondii 58 sadaffaa ba'uun sadarkaa keessa galuu danda'eera. Walakkaadhuma maaraatoonii dubartoota gidduutti dorgomameen atileetiin Itoophiyaa Hiyoot Gabramaariyaam daqiiqaa 66 fi sekondii 28 injifatteetti. Atileetiin United States of America Emily Season sekondii 24 Hiyootiin caalamuun lammaffaa ba'uu dandeesseetti. Haala kanas lafa United States of America irratti sa'aatiin galmeessifte reekoordii ta'ee fi galmaa'eera. Atileetiin Great Britain Jessica Warman sadaffaa yogguu baatu Aanaa Dibaabaan sa'a tokko fi daqiiqaa 9 arfaffaa ba'uu dandeesseetti. Dorgommii kanarratti waggaa 4 booda akkasumas da'umsa waggaa tokko booda kan hirmaatte atileet Xurunesh Dibaabaa sa'aatii abdachiisaa sa'a tokko fi daqiiqaa 10 fiiguun xumurteetti. Fiigichuma maaraatoonii Houston fiigameen dhiiraan atileet Tsadat Ayyaanaa lammaffaa yogguu ba'u Teshoome Makonnen immoo sadaffaa ba'uun yogguu xumuran atileetiin Keeniyaa Dominiko Odoro injifannoon golobuu danda'eera. Dubartootaanis qabxii wal fakkaataa atileetota Itoophiyaa irraa kan dhufe yoo ta'u atileet Muliyyee Dakkabii fi Sintaayyoo Lawwixee lammaffaaf sadaffaa bahaniiru. Atileetiin Jaappaan Hiyootomi Neyaa tokkoffaa ba'uudhaan injifatteetti. Gama biraatiin dorgommii maaraatoonii Mumbaay bara 2023 dilbata kaleessaa dorgomameen Lammii Birhaanuu dorgommii maaraatoonii Mumbaay kana reekoordii kanaan dura bara 2020 atileet Daraaraa Hudisaatiin sa'a 2 fi daqiiqaa 8 fi sekondii 9 qabamee ture sekondii 37 fooyyeessuun reekoordii bakkichaa qabachuu danda'eera. Atileetiin Keeniyaa Peleemon Roonoo lammaffaa akkasumas atileetiin Itoophiyaa kan biraa Haayiluu Zawduu sadaffaa bahuun xumuraniiru. Gama dubartootaatiin immoo atileetonni Itoophiyaa tokkoffaa hanga 8ffaa ba'uun seenaa hojjetaniiru. Akkuma Lammii Birhaanuu Achaalam Hayimaanoot reekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan kan injifatte. Sa'aatiin ittiin galtees sa'a 2 fi daqiiqaa 24 fi sekondii 15 ture. Rahoomaatu sa'a lammaffaa Lata Birhaan Haayiliyee sadaffaa ta'uudhaan golobaniiru. Dorgommii booda atileet Lammii Birhaanuu fi Leenjisaa Gammaduu Daddafoo yaada kennaniin dorgommichi baay'ee hawwataa fi bareedaa akka ture bilbilaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dorgommiin baay'ee gaarii ture. Anillee qophii dorgommiif kanaaf ta'uun hojjedhee dhufe baay'ee namatti tola. Qilleensi isaatillee duraan ho'aa ture barana homaan jedhu. Haalli jirus lafti isaallee gaarii ture. Baay'ee gaarii ture kan kana waan hundumtu. Mee akka tiimii Gammadoo Daddafootti qabxiin baranas barreen gaddaas baay'ee bareedaadha. Mee haalli leenjii keessa maal fakkaata? Akkuma beektu maraatooniin baay'ee dadhabsiisaadha. Dadhabsiisaadha. Ijoolleen garee keenyas akkuma warri shaampiyeenii Taamiraat fa'aa, Sisaayii fa'aa, Guyyee fa'aa. Ijoollee ciccimtuudha. Bakka garee keenya kan jirtu isaan waliin wal gargaarretti shaakala hojjenna sirriitti baay'ee shaakala hojjenna waan leenjisaan keenya nuun jedhe fudhanne baay'ee shaakala sirriitti hojjenna dhugaas hin jedha kan himamu caala sirriitti. Ati karoora kee maalidha? Maal karoorfattee maal keewwatte gara fuulduraatti? Ilmi namaa waan baay'ee hawwa gaafa fiigisa keessa jirtu waa baay'ee hawwitaa waa baay'ee yaadda isaan keessaa fakkeenyaaf kan akka shaampiyoonaa addunyaa olompikii kanneen ni yaadda beektaa. Isa keessatti odoo hirmaadhee qabxii galmeessisee seenan kun seenaa guddaadha. Odoo kanneen qabxii akka olompikeetiif warri shaampiyoonaa argatte baay'ee qabxii guddaadha. Anis hawwiin kiyyaa fi kaayyoon kiyya odoo isa ta'e natti tola. Mumbaay maaraatoon irratti ijoollee ati leenjistu fudhattee deemtee milkiidhaan galaa jirta. Mee haaluma jiru dorgommiin kun maal fakkaataa ture? Haala isaa nu ibsite. Qophii gaarii goonee turre. Qophii gaarii yoo goote qabxiinis akka bareeduun beekama. Wantuma eegnutu galmaa'ee. Mee iccitiin milkaa'ina keetii maalidha inni yaadnu? Atileetiksiidhaaf iccitiin isaa hojii cimanii hojjetu duwwaadha. Iccitii wanta biraan qabu atileetiin tokko cimee yoo hojjete qabxii akka fiduun beekama. Amma dandeenyetti cimneetuma hojjechuudha. Gabaasa qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.